warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwaniif keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyeem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyeem laawuriis itersalfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kokaamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtee keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals ispoonsara pilaatineemii Riittaa Shoo. Galatumaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun Riittaa Shoodha. Torban akkuma yaadattan itti aanaa ajajaa dhiibbaa Ahmad Ibrahim raayyaa ittisa biyyaatirraa Itoophiyaa bakka bu'uun United Kingdom Royal Military Academy barumsa isaa fudhatee biyya teenya dippiloomaasii bareedaa hojjetee sadarkaa bareedaadhaan eebbifamee kan dhufe muuxannoon isaa dargaggoota keenyaaf akka qoodamu kan itti taasifne kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaannee jirra. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Gama daareetingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Imoonaa Riittaati. Ispoonsarri sagantaa kanaa sadarkaa pilaatineemiidhaan Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Ispoonsarri uffata kiyyaa magaalaa Adaamaa naannoo Amadee giddugala gabaa Taaddasaa Dabalee jalatti kan argamu mana uffata aadaa keetii nan galateeffadhaani. Egaa torban bakkuma irratti dhaabnerraa itti fufna. Loltoota Ameerikaa Ingiliis kana gaafa laaltu qaamaan gaafa lallaalu gurguddaa kana. Ati immoo xiqqaa kana qixxeetti akkamitti fit goote? Biyyoota Afrikaa carraa argatanii si waliin deeman akka Afrikaatti biyyoota 9 fakkaatan. Dorgommii sumaa'in dorgommii qabdanii kaattan tokko muka guddaa. Loogireesiidha jaama. Dorgommii sanirratti tuunni keenya waanjicha isaatu mo'ate. Tuuta keenya mo'ate. Tuunni akkasitti chaalenjii nu godhe sani Inkaman Company jedhaniiti shaambalii inkaman tokkorraa tuuta 6ffaadha nuti tuuta 3ffaa. Shaambalii garagaraati. Tuuta keenyarraa isaan faana dorgomne inuma kaanne. Baay'ee wal muddamsiisaa turre tabba tokkorratti baay'ee isaanillee nu faana dhufanii yeroo tokko nu darbaa yeroo tokko isaantu darbaa. Booddee immoo gara meetira 200 jalaatii fagaanne. Jalaatii fagaannee injifannee erga injifannee booda suuraan ati achirratti ilaaltu Color Sergeant Dentii fi Flight Lieutenant Mark Jaamuu hooggantoota tuuta saniiti. Ga'umsan xumurre. Mana militarii kana keessatti biyya keenyas haa ta'u akka warri Duwaayiditti shamarri illeen gaafa seentu mooraalii horatti. Amma shamaraas ni jirti nu faana. Shamarran sanilleen kiiloo ati baattu gadi hin baattu. Si wal qixa baatti. Mana waraanaa keessatti ati shamaraa ati dhiira wanni jaamu hin jiru. Hundumti kee wal qixa. Waan anan hojjedhu ishilleen hojjechuu dandeessi. Mudannoo tokko anan dhagaye teekinooloojii waraanaa garagaraa bifa bareedaatiin akka leenjitan quban qabaa. Isas ga'umsaan xumurtee eebbaaf ga'uu keetiif akka biyyaatitti nuuf gammachuu guddaa qabna. Imbaasiin illee waan maxxansee sooshaal miidiyaa garagaraa waan poostu gochaa ture eebba kee hojii wal qabate waan bareedaatu jira. Caalmaatti immoo muuxannoo kee osoo qooddi dargaggoonni keenya bakki waraanaa kun sadarkaa guddaa bakki itti ga'amuudhaallee ka jedhu kana carraaleen hojiilee hedduu akka jiran haga biyya alaatti deemanii biyya waamsuun akka jiru muuxannoo akka qooddu barbaadin si dhiyeessee jechuudha. Mudannoon bakka leenjii Royal Military Academy kana keessatti anan dhagee tokko ga'umsa keessan yookaan immoo gaafa gara biyyaatti deebitanii fi loltummaa irrattis ta'uu danda'a. Si mudachuu danda'u keessaa qormaatilee gurguddoo mana leenjii kanatti hin kennama. Yeroo tokko gaaza kana wajjin wal qabatee haa ta'u, aara kana wajjin wal qabatee haa ta'u, leenjii cimaa ta'e tokko irratti
hin boossaa suuraa keellee argeen jira. Maaliin maaltu si mudatee boossee? Leenjicha sitti ulfaate moo? Yeroo sanitti CBRN jaaniini chemical, biological, radiological, nuclear. Nuclear? Isa sun tuttuudha. Okay. Ati erga loltuu taatee kana keessa galtee chaalenjiilee fuuldura keetitti keereerii kana wajjin wal qabatan yeroo leenjitu san irratti chaalenjii san hunda keessa taruu qabda. Yeroo sanitti maaltu ture san dura yaaleen beeku mana goojjoo xiqqoo wayii takka ture. Achi keessatti akkuma nama ixaanii buusuutti wanni tokko waan akka girgiraa takka qopheessanii. Akka qormaataatti? Akka qormaata wayiiti. Achi keessatti irra buuftee wanni gaas maaskii ni uffatta. Gaas maaskii uffattee ol seentaa ofirraa baasisiin jedhamu. Achi keessatti erga seentee ofirraa baaftee qaamni keelleen inni ho'aa yeroo si seenu si qufaasisaa si deebisiisallee. Isaan beekanii godhan? San booddee gaafii si gaafata achitti dhaabate achi keessatti. Maqaan kee eenyu eessarra yoo ati barataa intarnaashinaali taate yoo niif kan achi immoo lookaalii taate wanni reejimentii faasi gaafata. Reejimentiin tee maal filatte? Beekete amma inni godhu wannu gaasii sun akka argamu. Gaasii sun akka keessa kee galee ati chaalenjii kana yeroo biraallee akka bahachuu dandeessuuf. Gaafii si gaafata maqaan kee eenyu jedhee ani inuma qoqqofeen maqaan kiyya balu jedhee itti himee eessarraa dhuftee jennaan Itoophiyaadha jedhee hayba jedhee balbala narraa banee fiigee gaafan ba'u. Iji kee guutuun imimmaan cobsa. Baay'uma takka chaalenjiidha suni. Chaalenjiin inni irraanfanne keessaa tokko isa. Waan bareeda. Tarii akka waliigalaatti akaadaamii kana keessatti barumsi ati argatte asittis barattee jirta waan ta'eef amma tokko garaagarummaa isaa fi biyya keenyaaf osoo jiraatettee waan ati hawwite hin jira. Gara fuulduraatti muuxannoo akkamitti militarii kana keessatti qooduu akka dandeessu. Waan ati baratte kun leenjii loltummaa idil addunyaa gosa barumsaa jalqabaati kaaftee sadarkaa olaanaatti liidarshiippii kana wajjinis wal qabatee teekinooloojii kana wajjinis wal qabatee faayidaa guddaa akka qabu ta'eeti akka addunyaatti barumsi kun biyyoota kanaaf kan kennamu. Tarii waan ammaatti achitti barattee dhufte kuni waan nuti humna qabnu darbeessi hubannoo militariidhumaaf jiru wajjin wal qabatee hojiirra oolchuudhaaf xiqqoo ishii moo akka nuuf ta'utti simsiistanii hojiirra oolchuuf deemtan? Akkuma addunyaattu saayinsii militariidhaa kun wal fakkaata. Saayinsii militarii kun wal fakkaataadha gaafan jedhu garuu depend on economy kanarratti depend ta'ee garaagarummaa ni qabna. Amma biyyi teenya biyyoota guddachaa jiran keessatti yeroo lakkaa'amtu haga isiitti ishiilleen raayyaa ammayyoome. Oomishuudhaaf gara fuulduraattis ammaan tanallee eegalamee karaarra jira. Kan biyya alaa sanitti arge teekinooloojiin tokkoffaan teest teekinooloojiidha. Teest teekinooloojii kan jedhamu kun qaamarratti ni uffatta. Wanni keetirratti illee qawwee keerratti illee ni hiita. Inni sun seensara wayiitii gaafa ilaammattee dhukaaftu mallamaa majaa xiyyiitii ni qabna nulleen asii ni fayyadamna. Isiin kan irsaasa hin qabne mallamaa majaa xiyyiitiin kun kan irsaasa hin qabne kan yeroo leenjiidhaatti leenji'amu. Garuu akka riyaaliitiitti gootee teekinooloojiin sun gaafa leenjirra jirtu gaafa dhukaasa walitti dhukaaftu kan alaammate san gaafa si dha'u yooniif harka bitaarra dhaamte harka bitaarraatti madoodha jedha. Teekinooloojiin sun harka bitaarra madaa'eera. Yoommoo gara mataa qara onnee kanarra kana si dhahe du'eerallee siin jettee in himti. San booddee ati akka riyaaliitiitti hanga riiseet godhanitti kaateetiin tokkosuu hin dandeessu.
achirraa illee sossootu haga namni san dhufee si sossoosutti yoonii fi harkaa fi kana dhaamte farastaayidii tiriitiif goota yoo dandeesse. Yoo hin dandeenye immoo gareen warri duuba jiran riizarviin tiriitsi gochuu danda'u. Waa'ee farastaayidii kanaas diriilii isaa ni baratta akkachi seenteen jalqaba irratti siif kennama seeftiin. Seeftii biriifii akkamitti of tiriit godhuu dandeessaa. Of bira kuttee immoo hiriyaa kee akkamitti tiriit gochuu dandeessaa. Gaafa waan raayyaa kana keessa jirtu dhiiguu dandeessaa. Dhiiga sana akkamitti dhaabsiftee lubbuu nama sanii oolchuu dandeessa kan jedhu ni baratta isallee. Biyya sanittis haa ta'u raayyuma keenya keessatti hin kennama barumsi baay'ee jira. Barattoonni biyya alaa deemanii baratanii dhufan akka iddoo tokkotti walitti qabamanii muuxannoo kana ofii wal jijjiiraadhaa gara lafaarratti illee gabbuusanii hojiirra akka ooluuf irratti hojjetamaa jira. Warri na dura eebbifaman mucaa tokko yoo ni yaadattatee kana dura TV faanaa irratti illee dhiyaatee ture. Laggasa Jaaniini yeroo sanitti international swordii kana isaaf fudhatee biyya Itoophiyaa bakka bu'ee san booddee illee mucaan tokko Ayyala kan jedhan tarmii commissioning course tuutuu waan irratti eebbifame. Ati sadaffaa jechuudha Royal Military Academy kanarra. Royal Military Academy akka Itoophiyaatti erga jijjiiramni kun dhufe isa sadaffaadha. Kana dura seenaa baay'ee cimaa qabna militarii kana wajjin. Impaayera Haayile Sillaaseen bara 1954tti akaadaamii sanirra deemee ture. Yeroo sanitti hariiroo cimaa biyya Biriteen wajjin qabaachuu keenya agarsiisa. Yeroo sanitti Haayile Sillaaseen gaafa gara madarakiitti dhufu faaruu alaabaa biyyoolessa Itoophiyaadha. Maarshii baandiidhaan akka faarfamu ta'ee jira. Viidiyoon isaa YouTube irra illee jira. Anilleen fuula Facebook kiyya irratti share godheen ture yeroo dheeraa dura. Seenaa hagas takkatti Royal Military Academy sanii wajjin diplomatical relationiin keenya kan yeroo dheeraati jechuu barbaade. Baay'ee bareeda. Hayyee walitti deebinee jirra kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin. Ispoonsara keenya Allied Chemicals guddaa galateeffanna. Ahame gaafa eebbifamtan keessummoota jajjaboo argamanii jiru. Haasawaa nan dhagee tokkoon jira. Ergaa baay'ee cimaa ta'e tokko gara biyyaatti gaafa deebitan jedhanii waan sinitti akka imaanaatti sinii kenname tokko hin jira. Gara biyya keessanii gaafa deebitan amanamummaa qulqullinaan tajaajiluu waa'ee isaa illee natti himee. Eebba keenya irratti keessummaa kabajaa ta'e kan dhiyaate Chief of Indian Army'dha. Itaamaajoor Shuumii biyya Indiyaatu achirratti hirmaate. Akka yaada kootti inni illeen achirraa waan eebbifame na fakkaate. Chief of Indian Army sun. Inni achirratti Core of British Army, Core Value of British Army jedhanii waa jaha jira. Jahan san waa'ee amanamummaadhaan tajaajiluudha. Sacrifice of dursa biyya keetiif ummata keetiif kennu kana nulleen core value akkasuma hin qabna. Amma core value makalaakiyaan irratti hundaa'e ni jirti of dursa ummataa fi biyyaaf kan jedhu jira. Yaalta sharaarrafa dimokiraasii waa hedduu jira yeroonii fi bakka giddaajii deemtutti yalaaqa giddaaj abbasaatsam kana hojiirra oolchuudhaaf kanaati. Alaabaa kee qabattee yeroonii fi biyya namaa deemtu biyya keessatti illee jaalalli biyyaa akka raayyaa ittisa biyyaa bira jirutti nama biraa bira hin jiru. Kan caalaa immoo gaafa biyya ormaa deemtu jaalalli ati biyya keetiif qabdu baay'ee dabala. Nama biyyoota garaagaraa irraa dhufan kana gaafa wal agartu
atilleen seenaa biyya keetii itti himuudhaaf waliin dabarsitaa. Isaanillee seenaa biyya isaanii biyyi keessa waan akkamii qabdi. Nuti afaanota 85 ol qabna. Akkasuma aadaallee garaagaraa qabna. Waa'ee sirna gadaatti himta. Biyyi Itoophiyaadhaa biyya jalqaba addunyaan osoo gara dimokiraasiitti hin dhufin sirna gadaadhaa sirna dimokiraatawaa ta'e kan itti fayyadamaa turte ta'uudhaas ni ibsita. Waan hawaasa keessaa baate kana just ati ambaasaadara biyya tokkooti. Yeroo biyya tana bakka buutee deemtu akkuma atileetonnis tahee dippiloomaatonni garaagaraa yeroonii fi biyya bakka bu'anii deeman biyyaaf waan jedhan atilleen barumsaaf deemtee barumsa ati barattu kun immoo as deebitee biyya keetiin tajaajiluudhaaf. Maalan baradhee akkamittiin as deebisee biyya tiyyaatti hojiirra oolchaa jettee yeroo baay'ee itti yaaddee waan kanarratti kan ati hojjettu. Dippiloomaasii just government akka gara mootummaatiif mootummaa jidduutti warri dippiloomaatota ni jiru. Saniin alatti ati warruma hojii barattan kana hariiroo acknowledge godhuu waa'ee biyya keetii kana hangam takka namni biyya teetiif akkam ilaalcha akkamii qaban. London yeroo turtetti dippiloomaasii biyya keenyaaf waan bareedaa akka hojjettellee keessumattuu barataa Egypt irraa dhufe waliin akka carraa ta'ee falmii irratti wal argitanii laga Abbayyaa kana hidha kan hojii wal qabateen fakkaata. Bifa bareedaa ta'een bifa saayinsawaa ta'een akka namoota achitti argaman harkaan madhaanitti waan bareedaa akka hojjettees dhageen jira waan ta'eef guddaa galatoon. Yeroo wayii akka dibeetii wayii irratti waa'ee hidha laga Abbayyaa kana wal qabatee dibeetii wayii dhiyeessanii turan. Barataan Egypt irraa illee jira, anillee Itoophiyaa irraa nan jira. Gaafii waa'ee laga Abbayyaa kanarratti illee gaafatame. Akkamii laga Abbayyaa kana hiitanii hundasaa akkamitti isin dhoorgachuu barbaaddanii waan jedhu faasi gaafatan. Gaafii gartee peenaalitii si tuqsisu akka waan akkasiitti dandeettiin hubannoo ati waa'ee biyya keetii irratti qabdu maal akka fakkaatu gaafii si dhiyeessanii gaafiilee san irratti illee deebisaa quubsaa akka yaada kiyyatti quubsaallee ta'uu baatu deebisee dibeetii san injifadheen jira. Gaaficha san irratti waa'ee laga Abbayyaa gaafa na gaafatan akkuma riyaalitii lafarra jiru uummanni keenya parsantiin 80 haga ammaa lambaa yookaan faanusa kana ibsataa jiru. Garuu Egypt galaana Meditiraaniyaa qabdi. Biyyi teenya laandilookdiidha. Galaanaan walitti hin dhaabannu. Garuu immoo lagni Abbayyaa parsantii 85 soorsiin nuti hee osoo jiru nuti parsantii 35 fayyadamnee 50 isaaniif jennee yoo kaane parsantiin guutuun nuuf gadhiifamuu qabdi yoo jedham isaan salfishiidha jechuudha. Tanaafuu biyyi teenya kabajaaf jaalalatti amantii garuu immoo qabeenya keenya irraa fayyadamuu qabna waan ta'eef ummanni Itoophiyaa miliyoonni 120 ifaa malee parsantiin 80 kan jiran Egypt keessatti baadiyyaan isiidha ifaa qabdi. Maaliif garbatti dhaabatanii garba sanirraa illee fayyadamuu danda'an. Laga Abbayyaa kanayyuu guutuu jalaa hiniine barnuti. Parsantii 85 irraa 35 yoo fayyadamneedha malee. Kanaafuu waa'ee kanaatis ati waa'ee biyya keetii gaafa dubbattu hojii ambaasaaddarummaallee hojii akkasii hojjechaatuma baate. Gaafa achi deemtu barumsa kana keessatti dandeettii afaanii kana afaan kan nuti uummanni Itoophiyaa kun afaan haasawaa konverzeeshinii kanarratti baay'ee maanu cinqa. Yoo barreeffamaan taate barreeffamaan hin deebifna. Konverzeeshinii kanarratti baay'uma cinqamna. Kana ammoo develop godhuudhaaf achumatti language courses kennanii.
Sanii wal qabatee waa'ee biyya keetii bakka deemtutti hin himta. Ati ambaasaadara. Erga biyya keetiin ala baatetti ambaasaadara jedhee mootummaan si muuduu qofa osoo hin ta'in ati ambaasaadara biyya teetiiti. Haga biyyaaf hojjettutti ati ambaasaadara biyya teetiiti. Rittaa Shoo yeroo inni fi asirraa miidiyaa kanarra taa'ee namoota jajjaboo dhiheessuu yaada isaan dubbatan san miidiyaarra oolchitu atilleen ambaasaadara biyya kanaa taatee hojjechaa jirtaa jechuudha. Ambaasaadara biyya tokkoo ta'uu jechuun maqaan sii kennamee qofa osoo hin ta'in waa'ee biyya kee fayyadu. Ati biyya kanaaf deeggarsa kan taatu irratti ati yeroo mara ambaasaadara biyya tanaati. Gaafa dubbattu raayyaa ittisa biyyaa jechuun Itoophiyaa xiqqittiidha gaafa jettullee nan dhagaa. Maal jechuudha carraaleen keessumattuu dargaggoota keenyaaf raayyaa ittisa biyyaa gaafa jedhamu loltummaa qofatti fakkaata. Namni ogummaa garaagaraa qabu raayyaa ittisa biyyaatti miseensa ta'ee barachuu, guddachuu, beekamuu, biyya waamsisuun akka jiru ragaa taata waan taateef atillee carraaleen jiran maaltu jira meeqa biyya keessaas ta'e biyya alaa? Akkuma hawaasa siviiliin gita garaagaraa irratti hojii gama hojii mootummaa keessaatiin jirutti warri makalaakaa konistiraakshiniin kophaa jira. Inni illee fiildiif danda'eedha achi keessatti. Abbaa seeraa gara makalaakaa loowii barattee gara makalaakaa seentee tajaajila abbaa seerummaadhaa kennuu dandeessa. Gara makalaakaa injiinaringiin ati kutaa 12tti naachuraal saayinsii barattee injiinaringii akkuma Adamaa saayinsii fi teeknooloojii kanatti dorgomtee yuunivarsiitii makalaakaa injiinaringii irratti barachuu dandeessa. Ogummaa fayyaatiin hospitaala ispeeshaalaayiz reeferaal xooraayiloochiin kan makalaakaati. Raayyaa taatee doktara sin taate jechuudha. Raayyaa taatee doktora sin taate. Raayyaa taatee abbaa seeraa. Raayyaa taatee abbaa seeraa ta'uu dandeessa. Raayyaa taatee injiinara. Raayyaa taatee injiinara ta'e. Raayyaa taatee gaazexeessaan jira. Ni jira. Gara raayyaa ittisa biyyaatti yoo niifi dhuftu taate carraalee baay'ee jira. Carraa biyya alaa qofa miti. Biyyuma keessatti ati dandeettii teetii fi muuxannoo teetiin carraa barumsaa siviil sarvisii irraa ni argatta. Yuunivarsiitii siviil sarvisii irraa. Yuunivarsiitiin Finfinnee illee ni kenna. Iskoolaarii kenna. Yoo niifi digirii qabattee seentee carraa maastareetii hojjechuudha achuma keessa teessee qabaatta. Erga raayyaa ittisa biyyaatti makamte biyya keetiif erga dhaabbatte ani biyyaaf dhaabbadhe ani ilma biyyaati jettee murteessuu qabda. Damboora carraan barumsaas biyya keessaas biyya alaas carraan si dhufnaan sirra geenyaan wanni itti dhabduuf hin jirtu. Bal'aadha. Thank you. Tarii dhumarratti kabajaa fi jaalalli raayyaa keessatti jiru hooggantoota wajjin wal qabatee illee waanan galatoomaa osoo hin jedhin hin dabarre tokkotu jira. Londanii akkuma dhufteen Adaamaa na bira interviidhaaf gaafa dhuftu akkaataan ati heeyyamatti gaafatte waan isaan si gorsan tokko baay'ee tokko naatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf kunillee fakkeenya guddaa qabu waan ta'eef guddaa galatoomaa jechuu ni barbaada. Koloneel Shaaqannaa Amaan baay'ee tokko galatoomi jechuun hin barbaada. Nama jabaadha. Gaafa akka raayyaa ittisa biyyaatti hayyama malee socho'uun hin ulfaata. Hin danda'amullee. Wanni hundinuu evidensiidhaan, ragaadhaan, waraqaadhaan barreeffamteet kan siif kennamtu. Kanaafan gaafa as dhiyaadhu bilbilee waan akkana naan jedhanii waa'uma jireenya dhuunfaa kiyyaarraa akkana na gaafatan jennaan gorsa isaaniillee na gorsanii akkamitti akkaan gara interviyuu isaanii dhiyaachuu qabutti gorsa isaaniillee gorsa gaariidha. Baay'uma takkan galatoomaa jechuun ni barbaada. Kan hojii wal qabatee namni ati baay'ee tokko jaalattuu fi gara fuulduraatti mul'anni osoo ibaluu ta'e yookaan immoo sadarkaa kanarra gahee biyya tiyya tajaajiluudhaan gaafettus dhagaa. Eenyu namni kun mul'anni kee ogummaan? Namni baay'ee dinqisiifadhu baay'ee jaalladhu Itaamaajoor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa akka matqaroo tokkotti isaan hordofa.
anillee fiildi maarshaalii sanirrallee gahuu baadhu akka karoora kiyyaatti jeneraala ta'uudhaafan karoora qaba. Jeneraal taatee biyya kee tajaajiluudhaaf. Egaa gama kiyyaan gaaffileen jiran xumuramanii jiru. Nama galateeffattu dhumarratti ergaan dabarfattullee yoo jiraate carraas ilaadde. Dhumarratti wannan jechuu barbaadu dargaggoota keenyaan dargaggoota Itoophiyaa especially dargaggoo Oromootiif yeroo baay'ee bakka hunda keessatti qooda keenya baachuu qabna. Bakka jirutti namni qooda isaa baachuu danda'u qaba. Ritaako galatoomiyaatillee bigatiin si geete. Guddaa galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii bareedaan waliin waan taasiftaniif guddaa galatoomaa isiniin ja'a. Ispoonsarri sagantaa kanaa sadarkaa pilaatineemiin Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Uffata aadaa magaalaa Adaamaa naannoo Amadee giddugala Taaddasaa Dabalee jalatti kan argamu mana uffata aadaa keetii akkanatti nu bareechee jira. Guddaa galatoomii jaanni. Gama daarektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen Moonaa Rittaa ture. Haga torbanii koranaa bulaa. Warshaa jamanaa daran ammayyaa'e keemistoota ciccimoo fi teekinooloojiin gurmaa'e indaastiriiwwanii fi keemikaalota adda addaa qulqullinaan oomishee itti fayyadama isaa leenjisee gatii madaalawaan ni dhiyeessa. Allied Chemicals maqaansaa warshaalee saamunaa fi ditarjentiif kallee fi sibiilaaf warshaalee meeshaalee ijaarsaa oomishanii fi warshaalee waraqaa oomishaniif kan tajaajilan soodiyem silkeet dhangala'aa fi jajjaboo alkaalaayinii fi niwutiraal dhangala'aa fi jajjaboo liiniir alkaalaayinii beeziin salfariik aasiid laabsaa soodiyem laawuriis itir salfeet SLES salfariik aasiid kokodaayitaanolaamiid CDEA kookamaayidoopiroopilbeetaayin CAPB fi ajaja addaatiinis ni oomishna. Badhaasota ISO akkasumas Authorized Economic Operator AEO argannee jirra. Maallee oomisha indaastiriif galtii keemikaalaa yoo feetan Allied Chemicals haa ta'u filannoon keessan. Allied Chemicals, sponsora Plaatineemii Riitaa Shoo.